ishee beekateera. Maaliin godha? Kamirtoota baraasa. Issi baasii baga baatee maaloon talatuu maaliif itti dhaqxeetti abbaan bariisoo hoonatti himanii qarshii kafalleet giddiidhaan bakka sanii baasnee makaraa meeqan achi baafne jedhanii dubbatanii yaan talatuu achi dhaquun qabdu miidhaa abbaan keetitti miidhamee asan keessatti atuuyyuu takkittii tanaa isaaf bakka bu'uu qabdaa dhala bakka buusuu qabda malee sanyii abbaa keetii lafa kanaa balleessuu hin qabdu. Yaan talatu maaltu dubbii dubartii dhagaa yeroo kana keessa kan dhiiratu dhagaamuu dadhabame yeroo kana keessa hiyyeessa dhiisitti sagaleen dureessatu dhagaamaa hin jiru. Dhaqi akka garaassi godhan ta'ini dhiisi dhugaan nama bira hin jirtu. Yaa dhala koo akka garaassi godhan ta'ini. Dhugaa keessan dhugaan hin jirtu. Garuu ta'us iddoo abbaan koo itti hidhamsanitti hidhamuun kan koo nan gaddisiisu. Waa baay'ee isaan na fayyadeera. Abbaan badhaasoo iyyan isaantu dhufee na baasee dhugaa isaaniitti. Dhimmichi dhimma qabaachuu labuuti miti. Dhimmichi kan koo dhimmichi dhugaa barbaadutti. Garuu eessa jiraree dhugaan namoota hedduu dhokateera. Dhugumaan namoota hedduu badeera. Garuu yoo hungumaa isaanii kanas baasuu dadhabee dhalootaaf waa barreessee gumaachuu qaba. Yaan talatoo maaloo maal taate yaan talatoo maaliif akkana goote? Maaloo yaan talatoo gaarii hin goone gaariin ta'uu kuni intala durbaa dhiisiti yeroo kana keessa ilma dhiiraa firri bira jiru dhageettii qabanii ufuyyuu namni dhugaa faraduun dhabamee jira. Dhugaan dhokattee jirti. Yaan talatoo ati maal godhii dhaqxe kophaa kee jirta atubdillee qa'ee abbaa keetii maqaa haadha keetii waamsistu atis tasa lafa kanaa ka'uufi kuni waan dogongoraati lammatatti hin deebiin bakka san hin dhaqin lammata. Dhugaa namarraa hin argadha jettee hin deemin abbaan kee takka badee jira. Ati maqaa abbaa keetii waamsisiif atis bakka kee akkuma inni si lafa buufate atillee lafa buufadhu malee lamuu isaan bira dhattee dhugaa barbaaduu hin deemin. Dhugaan nama biraa baay'ee dhokatee jira. Yaan talatoo adaraa kee. Dhugaa keessa nama tokkicha kophaa ta'e dhiisiti. Namoonni hedduun yoo gumaa nama barbaachuuf hirmaatanii hin argatan. Garuu haa ta'u immoo dhokadhee hin gola galee taa'aa osoo hin taane haadha milaasoo haga naaf danda'ameen gumaa isaa barbaachuuf duubatti hin deebi'u. Abbaan koo maal balleessinaan kan nyaatan. Kanaaf anis yoomiyyuu gumaa abbaa kootii gaafachuus qorachuus seenaa isaa soquuf yoomiyyuu duubatti hin deebi'u. Maqaa abbaa kiyya kana waamsisu dhokadhee gola galeetti osoo hin taane hojjedhee mul'isetti. Kanaaf tokko duubatti nan deebisu. Isin immoo naaf jettanii hin yaaddeena yaadda'uus hin qabdan. Kantu jedhe maali? Gumaa abbaa ofii dhiira malee dubartiin hin barbaaddu. Innis barbaaduu nan danda'a. Tarii fudhatama dhabuu mala. Yaa ta'u malee yoo nan gumaa isaatis baasuu dadhabee garuu seenaa isaa barreessee katabee kaa'uuf hin dadhabu.
seenaa isaa katabee kaa'uu hin dadhabu. Kanaaf yaada keessaniin na cinaa kan dhaabbattan galatoomuu. Isan akka bishaanii dheebodhu, isan akka midhaanii beela'u, isan abbaa koo arguuf jecha muka meeqa bu'ee beela'u, isa san argachuu hin dandeenye. Isas dhabeen gumaa isaa dhabee. Ani waa lama dhabduun ta'e. Namoonni baay'een isaanii jiru akka kun barbaadanii kan hin argatin, dhugaaf wareegamanii kan lubbuu isaanii dhabanii, gumaan isaaniis dhabamte hedduun isaanii jira. Egaa abbaa koo har'a gumaa kee baasuu dadhabus seenaa kee akkan qoradhee fi akkan dhaggeeffadhetti barreessee dhalootaaf gumaachuun dirqama kooti. Wanta waaqni anaa fi sillee addunyaa kana irratti uumeef bilisaan akka jiraannu ture. Garuu ilmi namaa humna walirratti ilaalachuun dantaa mataa ofii uummachuu fi bilisummaa dhuunfaaf namoota biraa sarbaa jiraatu. Kun immoo lubbuu ofii sooruu fi foon nama biraa nyaachuu fakkaata. Namni ni imala. Imala isaa keessatti ammoo gaarii yookaan hamaa waan ta'etu isa qunnama. Anis yeroo inni lubbuun jiru carraa argadhee waliin nyaadhee dhuguu baadhus har'a guyyaan fidee kunoo waan abbaa koo irra geesse narra ga'uun isaa na gaddisiisus. Garuu gola abbaan koo itti hidhame sanatti hidhamuun koo na gammachiisa. Garuu maal godharree namni tokko abbaa ofii dhabus haadha ciniinnattee isa deette qaba. Rakkoo fi gammachuu qabu hundumaa itti himachuun walirraa qooddatu, wal wajjin hin jiraatu. Ani obseen garuu muka silkii kan badee dhaabbatu, kan hiddaa fi damee yookaan baala dhabe kophaa kan koo adda roodifamaa jiraadha. Abbaan kan koo osoo waan lubbuun jiraatu ta'e, ani silaa eebbifamtuu ta'e, gaarummaa abbaa kan koo kan namni marti badee baasee dubbatu sana osoo ija kootiin arge waan ofii koo arge barreessee kataba. Amma garuu namoota abbaa kan koo waliin jiraataa turan irraa seenaa isaas akkan dhiigan barreessee dhalootaaf dabarsu ta'a. Abbaan kan koo maqaan isaa Gammachiis Boonsaa jedhama. Akkasumas bara 1970 abbaa isaa Boonsaa Tufaa fi harmee isaa adde Badhaatuu Galatoo irraa dhalate. Naannoo dhalatetti akka guddatee fi erga maatiin isaas du'aan irraa boqotanii booddee mana harmee kootti galuun horii eegaa akkasumaan akkuma jabaachaa dhufeen mana barumsaa galee achuma barachuus eegale. Akkuma guddachaa dhufeen inni fi harmeen kiyas wal jaalataa dhufan. Abbaan kan koo barumsattis cimaa ture. Qabxii olaanaadhaanis akka xumure namoonni seenaa isaa beekan dhugaa ni ba'u. Jibeen barumsa isaas gidiraa hedduu keessa darbee baratee akkuma xumureen bara 1995 akkuma eebbifamee baheen harmee kootiin akka wal fuudhuudhaaf mana tokko keessa walii jiraatan walii galanii wajjin jiraachuu erga mana tokko keessa murteessanii booddee bara 1997 akka mana tokko keessa waliin jiraachuu eegalan namoonni naannoo sana ni dubbatu. Sana booddees waggaa 2 jaalala ho'aa namni itti hinaafu erga waliin jiraatanii booda bara 1999 karaa dhumaa irratti akka harmeetiyaan adda baanii biyyaa inni baqatu seenan hima. Ani obseen ulfa ji'a 4 ta'ee harmeetiya garaan jiran ture. Harmeen tiyas
nama hedduu abbaa koo jaalatu akka taate namoonni hedduu ni dubbatu. Sababa jaalattuuf jecha maatii isii irraas ba'uun abbaa koo filattee akkasumas abbaan kiyyas jaalala guddaa akka isiif qabu irraa osoo hin hanne dhaabbataa ta'ee harmee koo filachuun osoo namni akka sareetti isa jibbuu waliin jiraachuu eegale. Egaa kana booddees roodoon adda addaa afaan bantee abidda malliftee abbaa kan koo irras waan hammaatteef abbaan kiyyaas lubbuu ofiif baasuuf jecha harmee koo dhiisee baqate. Harmeen koollee akkuma abbaan kan koo baqateen ana garaatti na baattee mana namaa seenuun kaayyoo isii galmaan ga'uuf anas guddisuuf jecha tuffatamaa kaffaltii tokko malee mana namaa hojjetaa turte. Egaa ani obseen dhaladhees dugdaa fi harkatti na baachuun na waliin arrabsamaa na guddifte. Ani ammoo gaafa sana umuriin koo ijoollummaa natti waan jiruuf harmee kun abbaa kan koo natti himi jechaa sammuu ishee dhiphisaa ture. Isiinis ammoo umuriin kan kee waggaa 18 gaafa taate sitti hima osoo naan jettuu anis yoomumaan 18 ga'ee abbaa kan koo argadha osoo hin jedhu harmeetiya of biraa dhabe. Harmeetiya nama jabduu fi kutattuu intala gootati kan kaayyoo isii galmaan ga'uuf hojjettu akka taate nama osoo hin taane ofii kootiif argeera. Osoo hanga harmeetii arge sana abbaa koollee kan argu taate sila afaan kan koo guuttadheen abbaa kan koo faarsa ture. Haa ta'u malee harmeen kiyyaa gaarummaa qabdu hundaa akka abbaa koo irraa dhaalte namoonni hedduu ni dubbatu. Anis yeroon mana hidhaa jiru seenaa abbaa kootii qorachuu eegalee. Erganii galee irraas ammas erga mana hidhaati ba'es ammas jabaadhee itti fufuun qaba jedhee. Abbaa kiyyaa abbaa seenaa guddaati. Tokkicha warra Tuulamaa kan hortee isaa warra Koosh ta'e. Dhugaa kan keetiif kaayyoo kan kee ani intalli kan kee galmaan nan ga'a. Karaatti cittee hin hafu kaayyoon kan kee irra deebi'uun dhiiga kan kee siif baasa. Ati nama dhugaaf jecha lubbuu kee dhabeedha. Ani ammoo bakka kan kee bu'ee itti fufee jira. Kaayyoo ati itti kufteef bakka ni argata. Nagaan waaqayyo isin baay'atu. Guyyaa har'aa kana nama fuuldura keessatti bahee akkasuma akkasii tokkotti uumaa kootiin hedduun galateeffadha. Anaan baay'een keessanis kan na beektee jirtu kan na beeknes jirtu. Waltajjii bal'aa kana argadhee fuuldura keessan dhaabbadhee akkasiin dubbachuu kootiif irra deebi'ee galatoomaan isiniin jira. Namoonni waa'ee namaa beekne tokko waa'ee namaa taasa'u maalirraa kaatee maalirraa akka keessu jireenya kan kee tilmaamuu hin dandeessu. Maaliifin kaleessis har'aa miti borummoo innis har'a ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Ani seenaan koo kalee akkasin turre. Seenaa baay'ee jibbisiisaa ture. Jireenya koo keessatti gaddaanii guddadhe. Yaa ta'u malee seenaa kan kuusan jibbuun qaba osoo hin taane galmeessee namoonni baay'een akka irraa baratan akka immoo edaa akkas ta'aniitis akkasitti ilma jiraatama akka jedhamu
obseera darbanii mucayyoo gochuu ta'e garuu harmeen kan kophaa tokko naan jettee turte. Ati mucayyoo cimtuudha. Waan barbaadu jechuu dandeessa. Yoo isin akkana jettu yoo guddatti maal akkan siif godhu barbaaddaa gaafa jiru. Akkasis bartee fakkeenyummaa namaaf taatu taatu. Ani kophaa kophee si guddisee fila kanaaf si ta'uu ati immoo akka nama ijoollee haadha abbaa biratti guddatanii caalatti akkaas guddattu si barbaada. Namaaf fakkeenyummaa gaarii akka taatu si barbaada naan jetti. Waan mana natti jaartatu naan jenne hawwiin si nama cimtu nama fakkeenyummaa namaaf ta'u akka taa'u barbaaddi. Egaa maal qofa isii dhabuurraan deebisee abbaa koo dhabuurraan gadda baay'ee hamaa keessaan ture. Garuu booddee yoon deebi'ee ilaalu maaliif mucayyoo gochuu ta'a maqaan kan koo? Maaliif hin hojjenne? Maaliif nama jabduu ta'uu hin danda'u? Kan jiru keessaa namoonni baay'een iddoo isaanii naaf sodaataniiru. Lakkii jabeenni kee kun waas godhan leeksiitti naan jiran jiru. Garuu dubbii namaatti hedduu hin kennine. Waan harmeen tan ta'u hawwitu sana ta'ee si gammachiisuun barbaada. Kanaaf ani ergaa kan qabaatu jira. Namni tokko waa hojjetee keessa darbuudhaaf waa hedduu isa barbaachisa. Haga lubbuusaa aarsattiidha kan kaffalu. Kanaafuu dhugaadhaan jettanii gumaa ilma kiyyaa, abbaa kiyyaa, haadha kiyyaatiin na bijettanii osoo hin taane jabaattanii waan isaan lubbuu itti dhabaniifsanii, waan isaan lubbuu isaanii itti dhabaniifsan isin immoo galmaan ga'uu qabdu. Gaafa isaan galaan isaanii godhata. Waa'een dhugaa biyya isaanii barbaachaa, dhugaa gootota isaanii barbaachaa, dhugaa ilmaan isaanii barbaachaa, dhugaa afaan isaanii barbaachaa. Hedduun isaanii lubbuu isaanii dhabanii jiru. Ana namoota kanarraa wanta adda na godhu hin jiru. Maaliif abbaan keessa namoota dhugaa dhaban keessaa isa tokko waan ta'eef gaafa dhugaan namoota sanii baate dhugaan abbaa keessa ni ba'a jedhee nama na. Kanaaf hunduma isaanii lubbuu isaanii aarsaa godhan. Akka namaa barbaacha akkuma isiniin jedhe dhugaa jirtu dubbachuuf jecha kan lubbuu isaanii dhabaniif hunduma isaanii dhugaan jalaatee galanni haa ta'u. Sababa isaan lubbuu itti nuuf dhabaniif nuti har'a jannee deemneerra. Lubbuu isaanii baateef nuti har'a afaan keenyaan dubbanneerra. Galanni isaan lubbuu isaanii aarsaa nuuf godhanii dhugaa isaanii dhabaniif haa ta'u jedha. Hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa.